ajaa'ibuma dhageessa waan si dinqisiisu guutuu addunyaatti waan si jibbisiisu. Wagga waggaadhaanuu musliimaatu guutuu addunyaatti cinqama. Qabeenya musliimaatu guutuu addunyaatti mancaafama. Biyyi rabbiitis guutuu addunyaatti numa arrabsa. Musliimtonnis lubbuun isaanii guyya guyyaadhaanuu mancaatuma jiraata. Musliimni guutuu addunyaatti yoomiyyuu roorrifamaatuma jiraachaa jira. Bara baraanuu wahumanoo ajaa'ibsiisaa dhagayaa jira. Akkasuma ta'uudhaa wajjin kunoo arraan tanas Gondar keessatti bifa jijjiirrachuudhaan qabeenya muslimaatii fi masjida irratti akkasuma quraana irrattis tarkaanfii fudhatanii uummanni kaafiraa mancaasanii jiran. Waggaadhaan lakkaa'amaa seenaalee nuti dhaalaa dhufnes kan ammaan duratti ergamaa rabbii arrabsanis namni tokkollee noo faca'ee ba'ee hin jiru tokkollee noo namni arraan tana masjida gubuu fi qabeenya muslimaa mancaasu akkasumatti lubbuulee muslimaa meeqa dabarsu irra caalatti quraana ciruu fi akkasuma quraana arrabsu akkasuma quraana irra ejjechuudhaa fi dhiibbaalee adda addaa quraana irra gaggeessu. Musliimota irratti ammas akkasuma dhiibbaalee adda addaa gaggeessu. Musliimota biyyaa baasuudhaan musliimtonni shorar keessa jee maqaa itti baasee arrabsuudhaan guutuu addunyaatti kanneen nabii rabbii tuqanis takkaa caanii ba'anii hin beekan. Kanuma ta'uudhaa wajjin arraan tana Gondar keessatti wanni ta'ettuun waan haalaan nama dinqisiisuu fi haalaan nama ajaa'ibsiisudha. Kanneen bakka adda addaa teessanii musliimota irratti shiraxa xuufi akkasuma immoo kanneen amantii adda addaatti maqaa baasee amantii guyyaadhaan oo dhalachiisu. Itti jabaachuu keessanii wajjin yoomiyyuu ceetanii hin baatan tokkoon keessanuu akka isinirraa kafalamtu dachaalatti namuu beekuun dirqama keessanii jechuudha. Maaliif yoo kan jettan taate namoonni tokkollee nuka ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam arrabsanii fi akkasuma maqaa biraa itti baasan muslimtoota irratti maqaa baasan ha ulamaa'ii arrabsan akkasuma ulamaa'ii tuttuqan imaamota adda addaa masjida keessatti kan ajjeesanii fi quraana kan guban akkasuma immoo qabeenya muslimaa irratti kanneen dhiibbaa gaggeessan tokkollee nuun takkaa caanii ba'anii hin beekan. Irraa kafalamaa jirti jechuudha dachaalatti nuti rabbi qabna rabbiin keenya qoltee subhaanahu wa ta'aalaadha hirribnilleen isan qabu mugaatiilleen isarra hin dhufte inni hin du'u jiraataa zalaalame. Kanuma ta'uudhaa wajjin ammoo yeroo isin haasida sharrii adda addaa yaaddan maraa rabbiin isin bira jiraataadha isin quba qabaataadha. Haaluma sana akka isin jaaddan kan isin godhe Khaaliq olaanaadha. Kana ta'uudhaa wajjin ammoo muslimtoonni lubbuun isaanii dabranis jannata rabbii dhaaloodha. Qabeenyi muslimaa kanneen addunyaa irratti mancees akhiratti dachaadhaan galata galaadha. Egaa namoota waan itti mul'atee fi yaada sammuu isaanii keessa dhalate sooshaal miidiyaa irratti fidanii nu maxxansanillee viidiyooleen adda addaa kanneen nuti waggaa lamaan duratti isaa waa'ee muslima Gondar ka dubbattuu fi masjida Gondar ka dubbattu kan arganneetu jira. Viidiyoo tanarraa akka hubannetti yuutuuba irratti waggaa lama turuu isiidhaati. Obboleewwan nuti amantaa keenya irratti harka kenninee callisnee dhiibnee siyaasa qofa oofuun kun jechuudha. Amantaa keenya hagam akka xiqqeessaa jiru hundi keenya iyyuu hubachuu qabna. Wanti har'a callisnee ilaalaa jirru kun boru naanna'ee gola keenya dhufa qe'ee keenya dhufa jechuudha. Amantaa keenya seeraan hordofuu dhiisuu dandeenya. Garuu amantaan keenya yeroo tuqamu ilaaluun badiisa jechuudha. Kufaatiidha jechuudha. Dhugaa rabbii tuffiidha kun jechuudha. Viidiyoo amma toora miidiyaa hawaasummaa irra deemaa jiru hundi keessaniitu argaa jirtu. Masjiida gubaa duriyyeen kashlabbeen yeroo akka feete achirratti dhiichiftu jechuudha. Kan gubu haa gubamuyyuu gubame hayya. Masjida gubanii irratti dhiichisuu jechuun hagam tuffiidha. Nu biyya sana keessa jirra jennaa. Haga yoom obboleewwan haga yoom callisnee miidiyaa hawaasummaa kanarratti iyya qofa waa'ee siyaasaa qofaaf dubbanna nuti. Har'a duunee bor duunee hin beeknu bar lubbuun keenya kun wabii hin qabdu. Hamma sirratti gufannee balbalee nu takaaltee kufnee du'uu dandeenya bar. Boru rabbitti nu gaafata. Dirqamarra bahuu qabu yoom baane boru itti nu gaafata. Mara keenya juu jechuudha. Wallaahi dubbadhaa waa'ee amantaa keessaniiti. Yeroo fedhan ustaazota keenya maqaa xiqqeessu. Yeroo darbee jedhe ustaaz Ahmaddiin Jabal. Amantaan isaa waan isa ajajuun harka dhaltuu duriyyee kashlabbee abbaa manaa abbaa siyaasaa tokko harkan cabbatu jedheedhaaf inni hafuura meeqa yookaan jibbaa meeqa irratti deemaa ture. Maqaballeessa meeqa irratti deemaa ture. Ustaaz Ahmaddiin Jabal irratti. Namni ba'ee waan tokko dhimma isaatiif dubbate jira. Callisamee ilaalamee jira. Nuyi tokko xiixa hin jiru. Osoo xiinxalaan siyaasaa tokko garuu maqaa tuqamee jedhee hundi keenya irratti baanee hoo jennee iyyina. Amantaa keenyaaf bakka hin kennu. Amantaa keenyaaf kireeditii hin kenninu. Amantaa kee jabeessii feetu jabeessuu dhiisi. Hordofi yookaan hordofuu dhiisi. Sun siif rabbiin qofa bira jira. Garuu amantaa sanaan of waamaa jechuudha. Yeroo hayyoonni islaamaa xiqqeeffaman, yeroo ustaazonni xiqqeeffaman, yeroo masjiidni rabbii akka kana duriyyeen kashlabbeedhaan gubamu callisaa ilaalaa darbuun garuu wallaahi guyyaa boru rabbitti si gaafata. Irraa dubbadhu haga ogni kee danda'u jechuudha. Yoo ofii keetii waa gochuu dadhabdee jette qaama mootummaa waan sana argutu jira jechuudha. Qaama mootummaa information sana yookaan rakkoo uumame sanaaf fala kaa'utu jira. Yeroo darbe argaa jirtu yuunivarsiitiiwwan keessatti barattoonni Oromoo yeroo du'an wantoonni adda yeroo raawwatamu mootummaa irratti uummanni dhiibbaa godhe amma sadarkaa ittiin poolisiin federaalaa akka yuunivarsiitiiwwan hunda biyyattii keessa jiran akka eegu gochiifamee jedhe jechuudha. Naannoon Amaaraa bulchiinsa kan qabne hundi keenya iyyuu argaa jirra. Mootummoota isaan bulchu yookaan mootummoota naannoo sana bulchu abbaan fedhe kashlabbeen duriyyeen mana keessa seenee rasaasan ajjeesaa ture. Argaa jirra hundi keenya iyyuu. Even musliimota achi keessa jiranuuf wabii ta'uu dhiisaati jechuudha. Kanaafuu nuti wanti gochuu qabnu yoo mootummaan yookaan naannoon sun yoo mootummaa isa gaazar godhu yoo hin qabaanne
nuti immoo ummanni islaamaa ati oromoo taate ati guraagee taate ati kambaataa taate sabummaa garagara haa qabaannu malee baniin adam musliima jedhee biyya lafaa kanarratti maqaasaa of waamu hundi obboleewwan nuun jedha qur'aanni keenya jechuudha. Kanaafuu rakkoon obboleessa musliima Gondar irratti mudatee jedhe si ilaallata jechuudha. Yoo sabummaadhaan isa wajjin rakkoo qabaate yoo sabummaadhaan isa wajjin dhiibbaa biraa qabaate jechuudha. Sun waan biraati sun faayila biraati. Dirqama irraa dubbachuu qabda jechuudha. Dirqama irraa iyyachuu qabda jechuudha. Qaama mootummaa yookaan qaama dhimma kana ilaalutti jechuudha. Sii galee kanaafuu jechuudha wanti amma raawwatamaa jiru kun dadhabbina keenya irraan jechuudha. Nuti miidiyaa hawaasummaa kana olii gadi oofuu malee waa'een amantaa keenya nu dhukkubuu dhiisee jira jechuudha. Guutumaa guutuutti include me ana irraa kaasee jechuudha. Wallaahi dhimma amantaa keenyaatiif kireeditii tokko kennaa hin jirru. Callisnee siyaasa qofa isaa 24 jechuudha. Osoo gaafa deengedda guyyaa darbee jedhe bakkeewwan adda addaatti masjiidni gubatu iyyamee mootummaa waan tokko waan sanarratti fala kaa'eera ta'eeti har'a duuriyyeen akka sana gubaa akka nama biyya keenyatti yeroo ijoolleen dargaggeeyyiin jechuudha yeroo midhaan galee maal ta'ee jedhe jechuudha wayita birraa kana jechuudha ibidda qabsiiftee gadi baatee waddalloon kun taphatti jechuudha. Ibidda qabsiisaa akka sana hiriiraan bahanii dhiikisu jechuudha. Maali kun tuffii nagana gahu salphinni nagana gahu maalidha nu viidiyoon achirratti argaa jirru bar footeejii biyya biraarra nu waraabamee dhufee jedhee miti bar. Kun tuffiidha tuffii darbee jedheedha jechuudha. Waan kanarratti dubbatamuu qaba jechuudha. Akkuma xiinxalaan siyaasaa yeroo maqaan tuqamee jedhu sin gubu sin dhukkubu waa'een amantaa keessaniis yeroo sin tuqamee jedhu sin gubuu qaba sin dhukkubuu qaba. Haala dandeessanii miidiyaan hawaasummaa dhiibbaa guddaa qaba. Qaamonni mootummaa har'a isin biyya bulchaa jiran kun nu waliin feesbuuka fayyadamaa jiru jechuudha. Meebii isaanuma keessaa namni tokko namni lama tarii na hordofuu danda'a anuma kana jechuudha. Sii galee kanaaf hundi keessanii dirqama qabdu waan kanatti dubbadhaa iyyadhaa akka wanti kun fala argatuuf jechuudha. Xiqqeenyi biyya keenya keessatti amantaa keenya irratti geggeeffamaa jiru kun arra tariitii salphaatti ilaaluu dandeenya garuu rabbitti nu gaafata. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Eeginiif yaada kannachuun hifnafiniiti yaa ummata dhiibbaa nurratti geggeessuudhaaf yaalii godhaa jirtan kanneen shira bika adda addaa teessanii xaxaa jirtan isin marti keessanoo haadha biyya akka fo'achaa jirtanii fi ifirra dhiibbaa godhaa akka jirtan asumaanoo akka isin nu beektan asumaanoo dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Kan jettan taatan rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa yaada kana akka yaaddan isin godhe ka muslimaaf shira yaadaadhaa shira xaxaadhaa jee isin kakaase yaada kana ka isin keessa fide isa. Kanaafuu namuutu akka haadha biyyeedhaa fi fo'aa jirtanii fi akka rabbiinis haadha biyyee isinii fo'aa jiru asumaanuu dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Ergaan guddaan jajjabaan kan nuti musliimoota dhaamsa dabarfachuu barbaannu yaa musliimoota addunyaa irratti argamtan marti keessanoo kan sagalee kiyya kana dhagayaa jirtan. Dhiibbaaleen aduuwwiin muslima irratti godhaa jirtu hanqanaa fi hanqanaa miti. Waan takka lama jedhamee lakkaa'amuu miti. Isin martinuu akka tokko taate xilaanni keenya yeroo maraa'u takkaa ciisee hin bulle shiranuun yaaduu irraas takkaa gadi hin teenye. Kanaafuu isin martinuu akkaanii fi guutuu addunyaa wal taatan akka guutuu addunyaa wal dhageessan qabeenya isin jalaa mancees kara mootummaatiinis taatu kara humnaatiin akkaanii fi kafalattanitti biiroo bakka adda addaatti akka ijaarratan rabbiin bakka isin qubachiise cufattu maaliif dachiin ta'isaati waan taateef rabbiin dhaalaa dachii tanaa isin godhe waan ta'eef namuutu bakka adda addaa bakka jirtanitti gahee qabdanii dandeettii qabdanii biiroo akka ijaarratan